Yoo anaa dhufu baga gara YouTube chaanalii kanatti nagaan dhufta. Maalummaa fi fayyadamummaa teekinooloojii ispeeshaalii baruu barbaaddu maarree YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Waraabbii suur-sagalee yookaan viidiyoo kana keessatti ODK'n maal akka ta'e, faayidaa yookiin bu'aan nuti ODK irraa argan fi qaamoleen ODK maal akka ta'an kan ilaallu ta'a. ODK'n maali? ODK'n gabaa jedhama. Innis On Open Din Data Ken Kit yookiin Open Data Kit jechuudha. ODK'n meeshaa bilisa yookiin kaffaltii malee madda banaa yookiin Open Source irraa argannudha. Keessumaa ragaa bilbila keenya fayyadamuun funaannuuf baay'ee mijataadha. Foormii yookiin guca bifa barbaanneen akka qopheessinullee nu eeyyama. Gabaabumatti ODK'n offlaayinii taanee ragaa meeshaalee Android fayyadamnee erga funaannee booda waan funaanne gara sarvariitti akka erginu meeshaa nu gargaarudha jechuudha. Sarvarii yeroo jennu kompiitara guddaa daataan nuti funaanaa ture yookiin ragaan funaaname irratti store ta'u jechuudha yookiin irratti kuufamu. Faayidaa yookiin bu'aan gurguddoon ODK'n nu kennu keessaa daataa offlaayinii akka funaannu nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf ragaan nuti funaannu bakka fagoo neetwoorkiin hin jirre yoo ta'e bakka sanatti offlaayinii daataa funaannee yeroo neetwoorkii argannu bakka neetwoorkiin jiru teenyee gara sarvariitti erguu akka dandeenyu nu taasisa jechuudha. Inni kan biraa daataa bifa tekstiin nambarii yookiin lakkoofsaan GPS kan XYZ coordinate qabu suura sagalee akkasumas baarkoodiin deeggarame ni fudhata jechuudha. Dabalataanis dogoggora uumamuu maluun hir'isa jechuudha. Dogoggora ragaa waraqaan funaannuuf yeroo kan ODK wal bira qabne ilaallu dogoggora salphaan jedhamne nu hir'isa jechuudha. Akkasumallee qisaasawaa waraqaa yookiin qabeenya baduu nu hir'isa jechuudha. Kanaaf egaa akka addunyaatti sagantaalee intarnaashinaal kaasee hanga sadarkaa xixiqqaatti ODK kana kan fayyadamaniif jechuudha. Ragaa funaanuu keessatti gahee hagasiin jedhamne qaba. Qaamolee ODK'n qaamolee armaan gadii kana qaba. ODK Collect, ODK Central, XLS Form, ODK Aggregate, ODK Web Form fi PYODK yookiin APIs warreen jedhaman qaba jechuudha. Sadarkaa kanarratti ODK Collect, ODK Central, XLS Formii kana beekneyyuu gahaadha jedhee amana. Warreen kaanis ODK Aggregate, ODK Web Form, PYODKs yoo warre immoo beekumsa dabalataa nu ta'a. Hunda isaaniiyyuu slaayidiiwwan itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a bal'inaan. ODK Collect appilikeeshinii bilbila keenya irratti fe'annudha. Innis guca qophaa'e akka offlaayinii guunnu nu gargaara. Tekstiiwwan, lakkoofsa, coordinate pointii, suura, sagalee fi baarkoodiis ODK kana fayyadamuudhaan funaanna jechuudha. Yeroo konneekshiniin argametti sync godhee daataa gara sarvariitti erguufis nu gargaara. Inni kan biraa ODK Central. ODK Centraliin piroojeektii keenya maneej gochuudhaaf sarvarii irratti kan nu gargaarudha. Daataa funaaname kanarratti to'annudha jechuudha. Foormii upload gochuudhaaf foormiiwwan jijjiiraman illee yoo jiraate akka haaraatti upload gochuudhaaf ODK Central kanarratti hojjenna jechuudha. Mas namoota fayyadaman assign goona eeyyama yookiin permission illee ni kennina.
daataan ODK sentraalii kan bakka keessatti store ta'a. Warratti export gochuudhaan daaticha fayyadamna. Innis bifa web based interface dhaan jira jechuudha. XLS form. Innis formii questionnaire yookiin gaaffiiwwan funaanuuf barbaannu irratti design goonu jechuudha yookiin irratti qopheessinudha. Gaaffilee kana Excel yookiin Google Sheet fayyadamuun qopheeffanna. Formii kana Excel gubbaarratti yeroo qopheessinu sheetiiwwan sadii banna. Inni jalqaba survey jenna, inni lammaffaa choice, sadaffaan immoo setting jenna jechuudha. Bakka settiiwwan kanatti constraintoota multiple language'oota fi loojikoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Excel formii kanarratti yeroo qopheessinu programming skill nu gaafatu jechuudha. ODK aggregate old server option jechuudha. Filannoo serverii duriiti. And used before ODK Central still functional but less supported. Wada gasmaran fayyadamnu jechuudha. Allows data to storage and export. Data store gochuudhaaf export gochuuf illee nu gargaara. Kan biraa ODK web formidha. Browse based form filling kun Android osoo hin fayyadamin bifa webiin bannee data keenya guutuudhaaf itti gargaaramnu yookiin itti tajaajilamnu jechuudha. Kana raawwachuudhaaf immoo desktop yookiin laptop illee fayyadamuu dandeenya bakka bilbila keenya. Qaamota ODK keessaa inni dhuma PyODK dha. Innis developer tool jechuudha. ODK system biraa faana link gochuudhaaf yookiin integrate gochuudhaaf nu gargaara. Python library fi API fayyadamuun illee akka automate gochuudhaafis fayyadamna jechuudha. Video ittaanu keessatti qaamolee ODK collect, ODK central fi Excel formii akkamitti akka fayyadamnu kan ilaallu ta'a. Galatooma.